Aanaalee godina Jimmaatti namoonni malaammaltummaa fi kira sassaabdummaa irratti himataman 57 seeratti dhiyeessuuf hojjetamaa akka jiru himamee jira. Lamma Gammadaa. Godina Jimmaa Naalimoo Kosaa keessatti torbee darbe marii konferensii uummata waliin gaggeeffamaa tureen investimentiin seeraan alaa babal'achaa jiraachuu weerara bosonaa gaggeeffamaa jiraachuuf mootummaan abbootii qabeenyaa seeraan alaa weerara bosonaa gaggeessan irratti tarkaanfii akka fudhatu uummanni gaaffii isaa gaafachaa tureera. Rakkoo bulchiinsa gaarii namoota kiraa sassaabdummaa irratti bobba'anii turanis seeratti dhiyaatanii akka gaafatamanus uummanni gaaffii dhiyeessaa kan turedha. Abbaa qabeenyaa kamitti abbaa qabeenyaa kanaa kun Iktarane kan fani kala iktarane ko jeta yojende kun gaffi amma tadana badda kana keessatti tulinneeti lakkoofneen finno jira badda daga ku jedhamu keessatti kan nama keenya gurgure abbootiin qabeenyaa nama keenya bite malee hooggantoota sadarkaan jirantu akkuma sila gandarraa kaa ture ummata kana gurgure bosona kana gurgure seeraan gaafatamuudha inni seeraan gaafatamu seeraan gaafatamu maaliif iyyummaa keenyas ta'u qabannee qilleensa gaarii argachuu barbaadna waan ta'eef abbootiin qabeenyaa 43 lafa hektaara 4218 fudhachuun seeraan ala weeraruudhaan ofiin qabatanii akka jiran bulchaan godina Jimmaa obbo Abdul Hakim Muluu Jimma keessatti karaa seeraan ala ta'e immoo bosonatti namni galee callisee saamuudhaan lafa adda addaa hektaara bal'ina qabu hektaara 4218 ol ta'u karaa baankii mootummaatti akka deebi'uudhaaf sochii bal'aa godhaati kan jiru kanaaf komii uummata keenyaa haroomsa keessatti kaa'aa ture sirriitti beeknee hubannee karaa uummata hirmaachiseen gaafii kana deebisuudhaaf hojjechaa jirra jechuudha. Koomishiniin investimentii Oromiyaa godina Jimmaa keessatti weerara bosonaa bal'inaan gaggeeffamaa jiraachuusaa quba qaba. Koomishinara investimentii Oromiyaa obbo Rashid Muhabba lafa seeraan ala weerarri irratti gaggeeffamee jirus torbee dhufuu qabee gara istookii baankii lafaatti akka deebi'us dubbatanii jiru. Abbootii qabeenyaa fi namoota seeraan ala lafa qabatan wajjin marii gaggeeffameen walii kan walirratti galame waan ta'eef lafa caalmaadhaan qabame gara baankii lafaatti lafa immoo seeraan ala weeraramee qabames qulqulleessuudhaan sadarkaadhaan qulqulleessuudhaan gara baankii lafaatti akka deebi'u. Godina Jimmaa keessatti bunni misooma bal'inaan gaggeeffamaa jirudha. Misoomni gaggeeffamu kun garuu seeraan alummaan waan itti babal'atee jiruuf diinagdee biyyaa utubuu hin dandeenye. Buna galii biyyaa guddisuu diinagdee biyyaa guddisu kana warri seeraan jiran seeraan galmaanii waan jiranuuf bunni kun eessa dhaqee iddoo kamitti gurgurame kan jedhu sanallee beekuu danda'ame jechuudha. Inni seeraan alaa kun lafa inni dhaqu hin beeknu. Bu'uura seera alaatti kan babal'isu jechuudha. Ministeera Deetaan dhimma dargaggoof ispoortii federaalaa Aadde Habiib Asraaj marii aanolee godina Jimmaa garaagaraa keessatti uummata waliin gaggeeffamaa ture keessatti dargaggoota gara hojiitti galchuu weerarri bosonaa bal'inaan jiraachuusaa hubannee jirra. Haaromsa wajjiniinis wal qabatee kana sirreessuuf bal'inaan hojjechaa jirra jedhan. Bu'uura seera investimentiitiin waadaa galan sana eeganii deemanii hawaasa naannoos fayyadamaa taasisuu irratti abbootii qabeenyaa biratti hanqina bal'aadha kan jiru. Aanolee godina Jimmaa 4 keessatti namoota kiraa sassaabdummaa irratti bobba'anii turan namoota 57 gara seeraatti dhiyeessuun danda'amee jira.